فبالبل الأرصوتين بالبل سدنو كشيتي جرير بتاعي سني تبدي إلا وانت فاولي برا مانو برا وانتو كابتاناني تجاجر هندي كأنيو فتانا دبسون برباجو فاولي برا كابتانا بالبل سديسون كل فين كل فاميسون والفانا نفابنا والفانا ديم نيجي Amza media irratti sanii ragaa hin balleessina na dhaggeeffadha waan seeraan qoratamuu qabu karaa seeraa karaa icciitii deemamuu qaba malee as teessanii kana haasa'uun ragaa balleessudha. Homa fayyadaan jirtan kuni qorannoo keessaan gadi bu'amee waan hojjetamuu qabu media irratti sanii kana ta'e as ta'e jechuun sirrii gudde sirriidha tokkichoodha ibsuudha malee yaanni kun sirriidha yaanni kun sirriidha ani wanta dubbadde tokkichoodha yaada kana ibsuudhaafi seera sakamtu qorata seera bilbila ijoollee akkaamtuunee qorataa seera sakamtunaa qorataan barbaadu waan akkanaa bannaataa jechuun. Bakka tokkichoo maal goona beektaa dhaggeeffadhu obboleessoo. Ilaala tokkichoo ilaala wanni gochaa jiru dhaggeeffadha. Hundi keenya wal faana dhugaa barbaanne malee nama tokkoof namni nama qabachuu barbaadu tokko yoo jiraatu as keessa amma diina Oromooti. Seerri hin jiru ta'ee dullaadhaan irraa boodaadhe seerri hin jiru taanaan eenyutu itti deemaree sammuu akkas taanaan seerri hin jiru jechuun biloo nagar ayisaadhaam. Karaa seeraatti deemamuu qaba. Ijoolleen kun haa dhufanii gaafa isaan as gahan wal taanee wal qabannee namoonni as jirtan naggasaa jirta tiimi goonee intininis mucaanis jira waan ta'eef yoonii intelijensiifaas jiru guruupi godhamee deemameetu qaama seeraa waamnee iddoo silkiin itti qollifame sanaa baafamee akkaataatti qoratamu wal faanatti deemna. Kanaan alatti garuu namni naa dhaga'utti ol baanee gadi baasnee waan hin taane dubbanne taanaan wanni akkas jedhu jiru. Viidiyoon badeera taanaan badiin dhibbaaf dhibba isa balleessee namni biraa hin jiru. Understand godha jedhamu radha kana. Akka na hubattan hin barbaadu. Viidiyoon badeera taanaan ammallee looti qaama seeraa hin jiru jechuu hin dandeenyu seerri hin jiru jechuu hin dandeenyu yoo silkiin kun illee to'atamuudhaa baate maaliif akka hin to'atamne gaafachuu qabna nuyi saba waan taaneef jechuudha. Malee wanta akkasii kun hin jedhamu beektanii hin jedhamu waan hin taane asirratti haasa'amuu hin qabu waan hojjetamu keessaan haasa'ama miidiyaa irratti gadi baaneetoo marrajaa balleessuun sirrii miti of eeggannoodhaan haasa'amuu qaba. Akkasitti yoo ta'e gaafa. Ammumayyuu inni nuti odeessinu ammumayyuu nuti haasofnu kuni marrajaa baay'ee ba'a. Dhaggeeffadha. Akka nuti wal nyaachaa jiru gaafa barame dubbiin badu jiraachuu danda'a jechuudha ammayyuu. Akka guddeen jedhu sirrii mala. Kanaaf gadi wal buusnee karaa keessaa wanta ta'uu qabu tokkichoos guruupi goonaa ani guruupi nan godhaa sana booddee irratti haasomu. Wanni akkas jedhu tokko illee hin jiru. Dhugaan eenyullee badu. Isin yoo biyya jirtuuti maaliif waliin agartanii anamma akkasiin gaafan argu maa inni beektaa? Aba kaleessaa caalaan cabee. No, maa inni beektaa Hamza. Akka mucaan kun nama mataa isheen qabneen baraati irraachaadha beektaa. Namni kan baruu qabu booniin akka isheen nama mataa ishee hin qabnedha kan isin baruu qabdan as jalatti. Akkamitti namni mataa ishee mucaa kanaaf dhaabbatu akkamitti dhibe. Meerra ijoolleen hiriyoonni ishee kaleessa suuraa duukaa ka'aa turtan. Maanni fakkeessuun akkasii maal ta'a dhaqxanii otoo obboleettii keessanii mugguttaniiti. Maal nama tokko dhabnaa joo. Du'anillee haqa qabuun koo waa tokko dhaabar. Akkamitti namni dhibaaf. Namni mucaa kanaa meerre bilbilli ishee jedhu shamarran keessaa meerre mirga shamarranii warri jettanii asiiti halaagaa ooltanii warri biyya jirtan meerre tiraanspoortii isinii kennan adeema isinii erginaatii deema dhaqaati dhaabbadhaa mucaa dhugaan isinii jedhee bara. Indee maa jechuudha. Akkamitti namni tokko dhiba Hamzaa bilbila akkasiin tiktookii irratti bini wanti kun koo wanti haasa'amu. Seera aladha waan nuun haasa'aa jiru kana beektu. Walitti deebina dhaggeeffadha takkaa guruupi goonee wanta ta'e sirreessine walitti deebina sooyyee ifa manaa godha nagaan naa tura tokkicha afaan odeessaa jira bilbilaanis wanti jiru tokko yoo jiraate laayifis viidiyoo namaas akka barbaadan viidiyoon dalagiina dhugaa jiru wal faana barbaanne yoo ta'e ijoolleen hanga isaan dhufanis gaanitti hordoffiin harka keenya jira dhaggeeffadha. Naggasaa atis reedii ta'eeti kootta doodhan jirutti beekta waan ta'eef koottaati hin eegna. Ijoollee faana deemna iddoo silkiin sun jiru. Silkiin sadii jira jedhame immoo kanuma isheetti jedhamee odeeffame. Silkiin kansaa akkuma fudhatee beetti jira jechuudha ammallee. Kanaaf haala jiru irratti odeessina uummanni information hin taane kan baasne dubbiin olii gadi kan bukoone dubbiin bukaa'e jennaan mucaan ammallee kan inni jiru biyya haadha isaaf abbaa isaati. Dhaggeeffadha. Mucaan kan inni jiru biyya maatii isaati wanta ta'uu hin beeku. Kanaaf itti deebinee irratti haasofna isin jechuun barbaada. Yaada maal qabdu kanarratti uummanni? Uummanni maal jettu? Kanaafiyyuu akkasuma godhiiti amma keessaan gadi bu'amee irratti haasa'amu rakkoon qabu sooyyee yaadayyuu silkiidhaan wal quba qabna rakkoon qabu. Lakki qabxii keenya nuu qabadha. Qabxii keenya mata dureetiin duraa booda yoo ta'e malee akkasii wacuutiin miti Hamza. Tokkoffaa poolisiin gaafa mana cabsee gale sana fuudhee ramoon fuunee ishee jedhu kana
kuni gaaffii tokkoffaadha. Hin fuune mucaama fudhanii deeman idda ta'e immoo eenyutu poolisii faana galee odaa mucaa kana eenyutu achitti hafe namni sun qoratamuu qaba. Isii galee sadaffaadha mucaan kun maaliif abbaan manaa ishee idda mana keessa hin jiraanneeti qaama tokkoffaa lammaffaa sadaffaa irratti gaafatama mucaan kun kan inni gaafatamu waa'ee bilbila ishee butuun ta'in waa'ee akkaawuntii baay'ee laayikii jalqabaa inni gochuusaaf ragaa hin qabnu ragaa hin godhu mucaan kun namni galee godhe jira jechaadha bakka there is something na amanaa lashee kan bilbilli kana dura isa bira jira yoo ta'e okay isa bira jiru taanaan garuu namni bilbila sana fuudhee waan tokko godhe jira jechaadha bilbilli mucaa kana eessa ture kan boonii kan abbaa warraa ishee mataa isaayyuu mana keessa jira manatti dhiisee deeme mana sagatii ta'eef dhiisee deemuu danda'a itti cufuu dandeessi we don't know hin beeknu kan tunu qoratamuu qaba ragaa balleessuuf jecha walitti laaquu gochuu danda'a no eessan jedhee maaliif takkaashee tokko cufaa naasaa jirra sooyyee walitti deebina walitti deebina yoo diraamaa hojjetamaa jiru jiraate Hamza na dhaggeeffadhu laa jala muri maannin masmaata hin falligime itti deemu qabna amma dhumaatti Hamza na dhaggeeffadhu laa Hamza na dhaggeeffadhu waan tokko laa asis guruppii keessa jirraam tokkichuu faanas kanaafim addaan ta'e ijoollee faana guruppii irra jirraam beekanaa na dhaggeeffadhu Hamza mucaan abbaan manaa waan barbaade yoo ta'e haadhi manaa gaafa isheen akkasitti poostii gootu kokkeen akka qabamu gatii beekuuf laayika haa dargim laayikii kan godhu naman biraadha listen to be very well dhugaa waaqasiin jedha itti gaafatamummaa akka inni qabaatu hin beeku mucaan kun gowwaadha si galee badiin isa bira jiraachuu danda'a garuu laayikii hin godhu bilbilli mucaa kanaa mataa isaa eenyu harka jira that means joosiin bilbila isaa dhiisee deeme yoo ta'e bilbila sadii qabdi booniin innoo bilbila meeqa qaba bilbila isa kamiin bilbila sadii laman qaba lamaan isaa akkaawuntiin koo jira inni galee kanaaf sirriitti ariifattanii waan baay'ee nu jalaan balleessina ilaalladhaa deemaa boodatti qaqqabnaatu isa kaaniif galatoomaa. Kophaa miti qaama seeraa wajjiniin maalirra ga'ee akkamittiin kan hin taane jedhamee gaafachuun danda'ama. Miidiyaa irratti garuu waan hin taane laxxafuun uummata kakaasuun uummata wal nyaachisuu sirrii miti. Haa tasgabboofnu hundi keenyayyuu aarreerra gaddineerra garuu waan ta'e irra gahuudhaaf obsa nu gaafata. Inni galee obsuun dirqama keenya waan obsinu hin obsina waan hin obsine immoo walumaa galeetti namni waa gochuu danda'u malee wal qocholuudhaan waan hin taane jechuudhaan xuruun ta'u kanaafu seera beektuun qabdu. Rakkoon qabu na barsiifta sasi. Obboleessa keenya nu barsiisa seera. Guddee. Ilaa ani maaliin yaade beektaa? Kuni xiinxala mataa kooti. Abbaan barbaade akka barbaadetti yaaduu danda'a. Miniire ani amma fakkeenya bilbila lama qabda si galee tokko manatti dhiistee tokko fuutee baata taatee jenna. Namni ol galee dura yoo akkas godheera ta'e yoo. Kunuus akkamitti haadha manaa yeroo gaarii qabaadha maalitti gammadee dhuguma laayikii godhettee yaadda? Namni fayyaadhis namni maraataa nu kanan godhu. Dhaggeeffadhu diina caalu qabu ijoolleen kun. Digalee yookiin immoo na'ee gaafa laalutti bu'uu danda'a. Al tokko gadda namaa tokkotti naatee immoojii boo'ichaan godhatte immoojii kolfaa gochuu dandeessi. Digalee an amma kara baay'een ilaale kara kana. Amma inni kun anaaf gaaffii guddaa natti hin taane maal taatee duute mucaan kun isa jedhu malee gaaffii guddaa natti hin taane. Baay'inaan jarjarree laayikii goona jennee immoojii boo'ichaa goonyee beennaa yookiin immoo kan aarii goonee beennaa harka keenya irraatiin jalaa miliqaminiire maal isin jalaa miliqeen beeku akkasii godheen beeku tarii naasuutiin aan dhugaa aan yookiin naasuutiin utuutti bu'u akkas godhee maal deebisee irraatiin kaasu mucaan kun ofiisaa godhe taanaan deebisee illaa godherraan godhu iddasiiti booddee waan baay'ee jira beektu utuu akka hin jiraaniin hin jiru ta'eeti xuruudha garuu rakkinni maanyi rakkinni sun immoo tokkoon bilbila isheerra jira bilbila mucaa kanarras jira. Digalee isa kanadha akka argitanitti garuu nama laaqinaa maalu bannaa taachuush biyyi lafaa kun darabeedha beektu akka garreetu walitti maqaa waliin balleessinu ta'e xuruudha mucaa kun ammaa booddee du'ee jiraate already du'eera maal jiraata ammaa booddee. Takkaashee sooyyee. Takkaashee qoy ijoollee faana odeessaa jira guruppii nagaannaa tura booda walitti deemnee uummata waan jiru hundumaa bara tokkichoonis na faana jira bilbilaan haasawaa jirra waan bilbilaan itti deemnu hundumaa waliin finna tokkichoo dubbadhu kunoo dhagaa jira uummanni sagalee kee
Waan kanatti deemnee akka dhugaa barbaannu hunduma finnee dhufnu. Dhugaa barbaannaa dhugaan immoo dhaggeeffadhu sitti himaa seerri jiraadhaan mini maal jiraadhaan mini hiriyoota yoonii bukkee jira hiriyoota yoonii kan ammoo akka isaan amma bilbilaa jiranitti diraamaa taphataa jiru diraamaa kan ammoo cabsuu qabna bakka haallaqe ana keetiin irra dhugaa dubbadhee du'a. Bakka itti deebina bakka. Shoo bakka nagaan turame. Wayne wayyo. Dhaaba wanta taane keessa hin galinaa jedhe. Garuu inni feemasa yookaan immoo nama beekamaa of godheeti jechuudha. Kana isiniin jechuun barbaada dubartoonni immoo shamarran keenya walii galaatii dhugaa micootan akka baastan. Dhugaa kananis akkasitti dhangalaatee haftee boonanis akkasitti yoo dhangalaatee haftee gares takkatu dhufaa bakka takkuma takkaan humattaa jechuudha. Maakiin isoo duute akkanuma. Ijoollee Oromoo kecaati faaxetti soo duute kanumaa jechuudha. Arra gadi baatee ofirraan dubbattu taana. Hundi keessanuu qalamuuf ta'aa jirtu. Kana isiniin jedha Oromootiyyaa yoo nan balleessa dhiifaman irraa taa'ii. Ani duuti boonee laphee na cabsee dhugaa isiniin jedha baay'een jaalladha. Qeeqee hin beeku koomentii badaa barreesseef hin beeku. Laayikii qofan godheefi bira darba. Erga nuun laayinii kanarratti boonee argee. Akka obboleettii kiyyaatittiin jaalladha. Kanaaf yoo nan irree darbaa dubbadhee dhiifaman irraa taasisin jechuu barbaada.